Malaammaltummaa fi hojmaata badaa waloodhaan ittisuuf olaantummaa seeraa mirkaneessuuf biyyoonni miseensa mootummoota gamtoomanii qindoominaan waliin hojjechuuf waliigaltee uumuu hordofee biyyi keenyas waliigalticha mallatteessuun qaama seera biyyattii godhachuun biyyoota hojiitti kan keessaa tokko. Bu'uuruma kanaan akka addunyaatti yeroo 19ffaa akka naannoo Oromiyaatti ammoo yeroo 17ffaaf mata duree malaammaltummaa irratti qabsaa'uun gochaanii jedhuun kabajameera. Saganticha irratti afyaa'ee caffee Oromiyaa Aadde Sa'aadaa Abdurrahmaan dabalatee qondaaltonni hojii mootummaa sadarkaa naannoo fi qooda fudhattoonni biroon hirmaataniiru. Komishinarri Komishinii Naamusaa fi Farra Malaammaltummaa Oromiyaa Obbo Abdallaa Ugatee guyyaa kana kabajuun hubannoo hawaasaa cimsuu fi hojmaata badaa maqsuuf murteessaa ta'us dubbataniiru. Farra malaammaltummaa daran cimsuuf hojmaata badaa fi al-naamusummaa hanna kanaan wal qabatee dagaagaa jiru maqsuuf hawaasa naamusaawaa hojii jaalatuuf dabqa ofii isaatiin bulu ijaaruuf qarqaaran irratti bal'inaan xiyyeeffachuudhaan ta'a. Afyaa'een caffee Oromiyaa Aadde Sa'aadaa Abdurrahmaan akka jedhanitti gochi malaammaltummaa yoo hin ittifamne miidhaa hawaasa dinagdee irraan ga'u itti fufsiisuun guddina biyyaa gufachiisa. Kanaaf malaammaltummaa irratti qabsaa'uun jecharra darbuu akka qabus ibsanii jiru. Lammiin malaammaltummaa lagatuu fi hanna irratti qabsaa'u uumuu yommuu dandeenye hawwii biyyaa dinagdeen of dandeesse ijaaruudhaaf qabnu dhugoomsina. Hojii guddaan fuula keenya duratti nu eeggatus gocha badaa fi safuu hawaasa keenyaa keessatti qaaneessaa ta'e kana irratti qabsoo hadhaawaa keessa deebii hin qabne taasisuudhaan akkuma kaleessaa biyya diigumsa irraa baraaruun injifannoo galmeessine har'aas balaa hammaataa guddina biyyaa fi naannoo keenyaa irratti aggaamamaa jiru malaammaltummaa irratti qabsaa'uudhaan hojii xiyyeeffannoo addaa barbaadu ta'uu isaa dagatamuu hin qabu. Guyyaa kana kabajuu qofa osoo hin taane malaammaltummaa ittisuun jijjiirama qabatamaa fiduun murteessaa ta'uu itti aantu Komishinara Komishinii Farra Malaammaltummaa Oromiyaa Aadde Abbaayinesh Tafarraan dubbataniiru. Dhibee hamaa qinqanii hamaa ta'e biyya keenya nyaachaa qorqaa waan jiruuf isa kana hambisuun immoo gamtoomanii irratti qabsaa'uuf jechuudha. Sosochiin har'aa ayyaana biraarraa adda jechuudha. Balaaleffannaa malaammaltummaaf jechuudha kan inni barbaachise malee malaammaltummaan sababa gaarii ta'eef sababa waan ayyaaneffatamu ta'eef miti. Guyyaanni kun yaadatamuu qaba. Waggaa waggaatti Sadaasa 30 jechuudha kan inni kabajamu. Akka naannoo keenyaattis sadarkaa damee keenya dabalatee damee 9 qabna. Dameelee keenya 9 hundarratti kabajamaa ture. Sanaa qofa immoo miti jechuudha. Aanaarraa kaasee hanga godinaatti hanga biirootti manneen hojii hunda keessatti kabajamaa ture. Guyyaarraa akka Oromiyaatti golobbiisaati jechuudha. Malaammaltummaa ittisuun qooda hunda keenyaa waan ta'eef akkaataa aadaa fi duudhaa ganamaa qabnuun hanna balaaleffachuu qabnaan ammoo yaada hirmaattoota sirnichaati. Sirni gadaa Oromoo hin hadheeffataa, hin balaaleffataa, musinnaa jechuun hatuun as miliksuun achi miliksuun ummata bira darbee waarratee mootummatti irralleen amantaa akkan arganne godha. Maal jedhu hawaasni hadheeffatee irratti qabsaa'uu qaba. Tokkoffaan heeruu laachuu qaba. Qaama heeruun kennamuuf fakkeenyaaf poolisiidhaaf, abbaa alangaadhaaf, komishiniidhaaf qaama aangoo qabuuf heeruu laachuuti qaba. Inni lammaffaan immoo ofiisaa bilisa ta'uu qaba jechuudha. Yeroo garaagaraatti akkuma kaasnu uummanni keenya hanna balaaleffata. Aadaan Oromoollee hanna balaaleffata. Balaaleffachuun kun gochaan ta'uuti qaba jechuudha. Xumura irrattis waraqaan qorannoo dhimma malaammaltummaa irratti qophaa'ee dhiyaachuun hirmaattoonni irratti mari'ataniiru.